Oduu amma nu ga'ee qabna. Faarfattuu jabduu fi ol adeemtuun waggaa 19 gara gooftaa ishee adeemte. Ayyaana keetu na jabeessee araara keetu na dhaabee ofii koo humna maaliin qabaree jechuudhaan kan faarfattuu beekamtuu fi ol adeemtuun gara gooftaa adeemte. Waggaa kana yoonaa ture faarfattuu ol adeemtuun Makliit Girmaa kaansarii dhiigaatiin qabamtee hospitaala Hawaasaa kan seente. Achis gara hospitaala Finfinnee Xuqur Ambassaatti riifar jedhamuun achittis humnaa ol ta'uun tattaaffii fi deeggarsa lammiilee gaggaariitiin maallaqni walitti qabamee fi gara Hindiitti imaluun biyya Hindii akka geesseen utuu hospitaala itti riifar ta'eef hin dhaqqabin karaa irratti gara gooftaa ishee tajaajilaa turtee adeemuun ishee ni yaadatama. Achis sirni awwaalcha ishee waggaa kana biyya keenya keessatti raawwatamuun isaa ni yaadatama. Maarree sirna awwaalcha ishee waggaatti ammoo faarfattuu ol adeemtuun abdiin irra kaa'amee fi baay'ee eegamaa turtee faarfattee kan hin quufne hiriyoottan ishee fi obboloota ishee gorsaa kan turte faarfattuu waggaa 19 Mawdad Yaraasaw jedhamtu kaleessaa gara gooftaa adeemtee jirti. Faarfattuun kun guyyaa kaleessaa gara gooftaa yeroo adeemtetti miidiyaa hawaasaa irratti haalli boqonnaa ishee akkasii akkanaa gudeedamteetu sana taateetu jedhamee maxxanfamaa jira. Nutis waan maatii ishee irraa odeeffannee fi qulqulleeffannee walitti qabanneerraa isin biraan geenya. أجانو يدققفين مرتينو بيوت ياقومين براسي مناك مالي يالفكو تايدلم سومي الفو يتابانتك كسنتو دنيالو أمسجنالي أجانو يدققفين مرتينو بيوت ياقومين براسي مناك مالي ያለፍኩት አይደለም ሰው የሚያልፈው ጌታ ባንተ ከስንቱ ድኛለሁ አመሰግናለሁ Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u sala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu. Hin dagatina share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Lubbuun marqaadhaan gammachuudhaan foon uffattee gara biyya lafaa dhuftee foon ishee isa da'oo ta'eef sana gattee mulluu yookaan suummoodhaan gaddaa fi boo'aa gara bakka dhufteetti deebi'uun ishee waan baratamaa fi beekamaadha. Garuu utuu fiigdeen quufin utuu hojjettee sanyii ishees bakka buufattee akkasuma barattee bultii ishees ijaarrattee sirriitti biyya lafaarratti gooftaa ishees tajaajiltee hin quufinii fi karaa ittiin lubbuun kun biyya lafaarraa gara abbaa ishee fi uumaa isheetti adeemtutu baay'ee nama naasisaa nama gaddisiisa. Foonii fi hafuurri akkasumas lubbuun adda adda bahuun ammoo bu'aa cubbuun dhala namaa fideedha. Maqaan ishee guutuun faarfattuu Mawdad Yaraasaw yookaan በእምነት jedhamti. Kan dhalatte magaalaa Alattaa Chekkoo yommuu ta'u dhalattee yeroo harkaan lafa qabattee adeemtuu kaaftee dik jecha afaan ishee hin hiikamne arraba koltaaffaadhaan faarfannaa shaakalte. Umurii ishee ijoollummaatiin waldaa Hiyoot Biraan Alattaa Chekkootti barumsa sanbataa fi tajaajiloota hedduu barachuun tajaajilaa guddatte. Faarfattuun kun akkuma ol adeemaa guddataa jirtutti kan dhukkubsachuu jalqabdee fi dhibeen rakkachuu jalqabdee seenaan ishee ni hima.
Yeroo tokko baay'ee dhukkubsachuu isheerraa kan ka'e hospitaala seentee yeroo qoratamtu kaalshiyeem difiishin dhukkuba jedhamuun qabamtee dhukkubsachaas turte. Achiis erga yaalamtee booda itti fooyya'aa dhufuudhaan barumsa isheetti deebitee guddataa Yuunivarsiitii Amboo seente. Yuunivarsiitii Ambootti erga ramadamtee fi barumsa ishee jalqabdees faarfattuun kun barumsa ishee semisteera jalqabaatiin alaa itti fuftee barachuu hin dandeenye. Ergasiis baay'ee dhukkubsachuudhaan barumsa ishee adda kuttee gara iddoo dhaloota isheetti deebi'uudhaan yaalamuu jalqabde. ጸጋነው የደጋገፈኝ ምሕረት ነው በሕይወት ያቆመኝ በራሴ ምን አቅም አለኝ ያለፍኩት አይደለም ሰው የሚያልፈው ጌታ ባንተ ከስንቱ ድኛለሁ አመሰግናለሁ ጸጋነው የደጋገፈኝ ምሕረት ነው በሕይወት ያቆመኝ በራሴ ምን አቅም አለኝ ያለፍኩት አይደለም ሰው የሚያልፈው ጌታ ባንተ ከስንቱ ድኛለሁ አመሰግናለሁ Yeroo baay'ee dhukkubsachaa fi cinqii hamaa keessa turteettis faarfattuun kun dhimma ofii ishee caalmaa hiriyyoottanii fi firoottan ishee jajjabeessaa kadhadhaa Waaqayyo waan gaarii godhaa jechaa wanti Waaqayyo dadhabee hin jirus jechuudhaan jajjabeessaa gorsaa akka turte ni dubbatu hiriyoonni ishee. Ergasiis dhukkubni ishee baay'ee itti ulfaatee jennaan gara hospitaala Hawaasaatti riiferiin barreeffamuufiidhaan hospitaala riferaaraa Hawaasaa deemte. Ergasiis hospitaalichatti maastayagashaa fudhachaa qorannoo taasisaa guyyoota 10 dabarsite. Gaafa guyyaa 10 booda garuu seenaan jijjiirame. Faarfattuun kunis yeroon isheen biyya lafaarraa qabdu kun gahaadha jedhamee injifatamte. Kana booda nuyi warri utuu hin du'in hafne immoo isaanuma wajjin qilleensa keessatti gooftaa simachuudhaaf duumessa keessaa ol hin butamna. Ergasii yeroo hundumaa gooftaa bira hin jiraanna. Kanaafis dubbii kanaan wal jajjabeessaa jira. Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 17 hamma 18. Faarfattee kan hin quufne tajaajiltee kan hin quufin shamarreen waggaa 19 faarfattuu ba'imnat dhumarrattis jireenya ishee biyya lafaarraa fixattee gara gooftaa ishee adeemte. Maarree maatiin ishee gadda ho'aa fi naasisaa keessattuu jiranii du'aa fi gadda namaatti kan qoosan ammoo shamarreen kun paasteriidhaan gudeedamtee ajjeefamte jechuudhaan soba adii sobanii maxxansaa jiru karaa fuula feesbuukiiti. Kun waan qaanessaa fi soba ta'eera. Utuu maatiin ishee gaddarra jiranii cabalaphee dabalataa itti uumuu fi sobaan maqaa balleessuunis qaanii guddaadha. Maarree sirni geggeessaa fi awwaalchaa faarfattuu ola deemtuu kana har'a guyyaa keessaa sa'aatii 6tti bakka dhaloota ishee Aaltaa Chakkootti akka raawwatamu odeeffannee jirra. Faarfattuun kun gara gooftaa adeemuu isheetti hammamiyyuu gammannu garuu qaamni foonii keenya tokko nu biraa fottoquu isaatti gaddi guddaan nutti dhagahameera. Maatii ishee fi hiriyoottan isheef Kiristiyaan Miidiyaan jajjabina guddaa hawwina. በእሳት ውስጥ ይድናል አላቃጠለንም ኦ ይገርማል አቤት ይደንቃል በውሃ ውስጥ አልፈናል አላሰጠመንም ኦ ይገርማል አውቀዋለሁ ፍቅሩን በሕይወቴ ተሳስሮ ለሞት የኔ ማንነቴ ከማይጠፋ ዘር ነው የኔማ ውለቴ አውቀዋለሁ ፍቅሩን
ባስቸጋሪው መንገድ ያይሞት አርጉዞ ተረታርጉኝ ነበር የሚወርቅ የለም እንጂ አንተን እጅ ይዞ ነጋን ሌሊቱ ብርሃን ሆነች ምድር ወጣችልኝ ፀሐይ ምዕራፍ ከፈትክልኝ ሐዘን የሌለበት ሌላ አዲስ ቀን እንዳይ ማነው የሚያድናት ሲሉኝ ደርሶ ከዚህ ጉዳይ ወገን ዘመድ የላት በምን ታመልጣለች ከዚህ ብቻዋን አይደለች ብለህ እኔ አለሁላት አምላክ እንዳለኝ ነገርካቸው የምታመንበት አምላክ አለኝ በተዘጋው አልፎ ሰላም ይለኝ አምላክ አለኝ ከትከሻው ማያወርደኝ ጸጋ ነው የደጋገፈኝ ምሕረት ነው በሕይወት ያቆመኝ በራሴ ምን አቅም አለኝ ያለፍኩት አይደለም ሰው የሚያልፈው ጌታ ባንተ ከስንቱ ድኛለሁ አመሰግናለሁ ሳንተነ ዘመዲ ወገኔ አውቀዋለሁ እኔ ፍቅሩን በሕይወቴ ተሳስሮ ለሞኝ የኔ ማንነቴ ከማይጠፋ ዘር የኔ ማውለቴ አውቀዋለሁ እኔ ፍቅሩን በሕይወቴ ተሳስሮ ለሞኝ የኔ ማንነቴ ወጎታ ኢራዳፍ ክርስቲያኑኒ ሚዲያሌቲን ሰገሌሳኒ ኢብሰተን አቡን ረከታ ቱራኒሩ በሪኡን ዋንኖሌፍ ማሪኩኖ ክርስቲያን ሚዲያ ሰገሌ ኑፍታ አጅራ ከናፍ ሚዲያ ሀቃ ኦዲፈኖ ዱጋዳፍ ወይታዋ ዩቲዩብ ክርስቲያን ሚዲያ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ጎዳ ወረ ሰገሌ ደበኒ ሰገሌኒ ታና ኢየሱስ ፈይሳዳ Egaan daawwattoota Christian Media qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina sinin jenna. Linkii isaa komentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.